Wobboon zoonii lixaa aanaa limmuu keessatti tarkaanfii ergamtoota murna bilxiginnaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuu beeksise. Wobboon zoonii lixaa godina Wallagga Bahaa aanaa limmuu bulchiinsa magaalaa Harqumbee ganda duwwaa tokkotti caamsaa 9/2026 ganama barraaqaan bakka qubsuma diinaatti haleellaa akka bakakkaa taasiseen mooraa keessaa ari'uu beeksise. Irreef gaachanni sabaa wobboon tarkaanfii laalessaa bakkichatti fudhachuuf qophaa'e kan dhaqe yoo ta'u, loltoonni holola malee lola hin dandeenyee fi hawaasa nagaa qofa dararuuf bobbaafaman kunneen osoo rasaasa tokko hin dhukaasin mooraa keessa jiran gadi dhiisuun waraanni bilisummaa Oromoo mooricha dhuunfachuu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa cufa keessatti loltoota faashistii bilxiginnaa ajaja koloneel Abiy Ahimadiin hawaasa dararuuf bobbaafamte irratti fudhatu daran cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa Jimmaa Horroo fi zoonii kibbaa aanaa Miyyoo keessatti diina uummata Oromoo adabuu beeksise. Koromiiwwan lixa biiftuu godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horrootti gaafa caamsaa 7/2026 walakkeessa halkaniin ganda Gilleetti seenuun weerartuu murna bilxiginnaa haleeluun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Haleellaa akka bakakkaa kanaan ergamtoota sirnichaa 3 battalatti ajjeesuun 2 ammoo dhimma nageenya aanichaa dabalatee madoo jabaan adabuun milkiin goolabee jira. Gama meeshaatiin qawwee qaama 3 hiikkachuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchaa jira. Ittuma fufuun abdii fi wantiin sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa aanaa Miyyoo ganda Caree Shanachaatti ganama har'aa caamsa 9/2026 haleellaa jabaa lukkeelee bilxiginnaa irratti fudhateen battalatti 6 ajjeesuun 9 ammoo madoo ulfaataa damdammiin qabneen adabee jira. Tarkaanfii loltoonni bilisummaa tiksitoota impaaraa irratti fudhatu haga bilisummaatti jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii kaaba Shaggar aanaa Kuyyuu keessatti fudhateen injifannoo boonsaa gonfate. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii Arraa kaaba Shaggar aanaa Kuyyuu magaalaa Garba Gurraachaa ganda Ulaa Goraa bakkee addaa Indii jedhamee beekamu irratti fudhateen injifannoo argate. Irree fi gaachanni saba Oromoo obbo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii murna bilxiginnaa irratti fudhate kanaan waraana qacaramtuu teessoo namtokkee tiksitu hedduu du'aa fi madoon adabee jira. Abdii saba Oromoo obbo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii kanaan waraana murna bilxiginnaa irraa nama 13 battalatti yoo ajjeesu 8 ammoo madeessee nama tokko jira harkaan qabee jira. Kana malee meeshaa diinni baatee uummata Oromoo ittiin darartu harka micciiree irraa hiikee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 7 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa gama isaatiin tarkaanfiin diina uummata Oromoo irratti fudhannu cimee itti fufaa jedhe. Wabiin saba Oromoo waboon aanaa Arsii Nageellee keessatti loltoota bilxiginnaa adabuu beeksise. Reeffii gaachanni saba Oromoo waboon godina Arsii lixaa aanaa Arsii Nageellee ganda Leephisii iddoo addaa daandii Leephisii Aagaa jedhamu keessatti guyyaa dheengaddaa caamsaa 7/2026 loltoota bilxiginnaa maqaa sakatta'aan bobbaatee haleeluun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Adaba barsiisaa weerartuu irratti fudhate kanaan battalatti 11 irra ajjeesuun 3 ammoo madoo ulfaataan adabuun kan irraa hafte ari'uun of duuba deebisee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 7 hidhannoo 6 fi qophiilee waraanaa hedduu dugda diinaa irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Tarkaanfii jajjabeen loltuu bilisummaa ergamtoota impaayeraa irratti fudhatu haga bilisummaa uummata Oromootti jabaatee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof.